jira deemne mana illee ayee galatarraa jechuun waan godhu qabu miti ree boru jijjiiree fi yookaan mana achiin tolchine wajjin deemne suma yaadafnee binnaaf. Galatoomii Saayid. Ulfaadhu galatoomii. Garuu egaa mana harka galfatteen booda laali amala jijjiiradhaa akkana ta'e. Waala jijjiirrannu kana bakka naa deemna boru deemnee waliin ilaallee bitanna. Dhugaatti. Ayee kan hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan Sumayyaa har'a sagalee waa hunda viidiyoolee ni maxxansa yoo isin deebisaa har'aan deebisin ta'umaati har'a booda Sumayyaan kalaas ofii diddee mana isii dhuftee fudhachuu barbaada maqaa isiitiin ka bitameef jira jechuudha ka yaadee isii jechuudha. Kaarta maqaa kiyyaan jira yoo isin didde boru ayyuu ni jijjiira fi an maqaa kiyyaa riilisteetii manni ni jira Sumayyaa immoo gaaf duraa yoo isin tolettee kaaraa humtaate yoo san bitaaf jechuudha. Akkuma ayyuun jettee ayyuun shakkiteetti yookaan Sumayyaan si dhiistee kabiraatti deemu deemte yeroo deemti fa'aa si wajjin jiraattu umriin jiraattu ati maal gootaa taartee deetti. Ayyuuleen sodaatte guyyaa sadii yookaan guyyaa 15 du'uu hin dandeetteette mana tokkicha jecha na kuchiisurra yookaan ofiin ajjeesuu deemti waan gochuu hedduu hin beeku sanii jecha na ajjeestee mana waraseettee nam tokko qalbii hin beetanii bare waan xiqqishuu argadhee waan taane dalagaa akkas ta'urra nagee mana jijjiiree fi gaaf Sumayyaan dhufte suuta Sumayyaa bituu na wayya jechuudha. Ayyee boru si jira boru viidiyoo isin waraabne gadhiisna kaartaa baasee manallee ayyuu mul'isee manni kana Sumayyaaf qopheeffee hunda mul'iseetiniin boru viidiyoo isiniif maxxansaa jechuudha deebii Sumayyaa irra eegee viidiyoo boru isiniif kan maxxansu ta'e jechuudha mana yeroo ayyuu jijjiiru ayyee kama gochuu hin danda'u du'aa godhi yoo Sumayyaan irra deebisin boru dirqama ayyuuf mana jijjiirra jechuudha mana mara gachaadha akkam jettare wanti godhu dadhabdu kenna waan wajjin turtaniif galatooma sagantaan keenya kaarra dhufneef kana fakkaata kana mari'achuuf dhufne yaasullee yaasullee nu araaramuu didee achuma deemnee dhiifama gaafa yaasuu waa'ee carraa kee yaasuu kasa seeyyuu isatu mana namaa dhufe itti seenee bakka ani hin jirreetti dhalaa qabatee dhufe jaartii namaatiin gacciisii hodduu sukkuma hodduurra tumee qabattoo nan hambise jedhee inni akka yaada isaatti waan viidiyoo dalagachuu barbaade garuu waan hin taane isa mudate. Mallaqa waan hin qabneef rakkoon hin jiru. Silaa Sumayyaan sin barbaadu nan barbaadin si biratti hin deebi'u ana barbaaduuf hin dhamayin akka na bira hin geenye sin jettee jirtimi kanaaf mana ishii maqaa kootiin dabarsisaa jechuudha. Sumayyaa guyyaa amata sadii miti guyyaa 15 keessa kutuu danda'a. Guyyaa 15 keessatti? Ani guyyaa 10 keessatti kutaa ati warasta. Ani du'a. Ati hoo? Ani fudhadhaa kamani? Maal na yaadde silaati? Ani waan akka siyaadee miti laal. Namni anaaf si torbee kana keessa wal lollee turreemi amma araaramne waliin haasaa jirra akka nama guddaatti waan ta'u hin beeku borduu dandeenya waan taanu hin beeku ati duu dandeecha ani duu hin danda'a beektee miti kanaaf ijoolleetu jira garaatti baachuu hin danda'a ijoollee kee wanti guddisu mana naa bituu qabda. Ati amma guyyaa 15 keessatti ati duu dandeetta gaafa ati duute amma na warasaa jetti. Ana qofa duu danda'a ati duu hin dandeettu? Akkoo isa duu hin danda'a. Waan duu immoo hin fudhataati. infurataati maal hunda kamiin mani Said assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh horta daawwattoota keenya akkam jirtan bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha guyyaarraa mee salaamata gaafadha akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isin akka qabu jecha adda kanaa fi Saidoon araaramnee waliin jirra mee salaamata gaafadha warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa fayya qabdanii jecha hordoftoonni Saidoo wadaamaatu akkam jirtanii jecha bakka jirtanitti nageenya fayya isin akka qabu jecha keessumaa kenna badhaasa akkuma argitan Direedoo ana wajjin ture Sumayyaa barbaachi ture miskiinni kiyya dhufee ayyuu firaankii gochuu deema ay baguma ilkaan kee rabbi si baase yaasuu ilkaan cabe bakka wallahi ana kana irraan ayna Sumayyaa ayyuu kana nama gootina ayyuun dhuguma maraa in beekoo ati tubii ati viidiyoo toltee laatu na fakkaate waa hundaa furdata daawwattoota kenna waan ayyuun isa goote liinkii jala isiniif kaaya yuutuubii isaatirra jira Direedoo irraa ka'ee dhufe wanti inni dhufeef Direedoo Sumayyaa barbaacha na wajjin ture garuu achiin daa'ima biddeenaa barbaada jedheenit qorsoomaaf nama barbaade daa'ima biddeenaa san inni naaf fide dhufe milikitaan bakka mana kiyyaa itti himet bakka akkanaa dhaqi suuqallee bakka akkanaa dhaqi mana kiyyaas gaafadhu jedheenit inni kaameeraa dho'ifatee daa'ima dho'isee baajaajii keessatti ayyuuti piraankii gochoo seene amma hin jiru. Kam da kana nama gore bara man sabuna bitan na hota kamari kate witu ta bishan ra da bi jira dirran
Gurra mootii na jira dilammaan tana. Agamatti itti jira. Irraa na hafa. Rabbi si abaasu. Ani Saidoo kiyya. Maaltu jira deema? Ani ilaali namni abbaan fedhu dhufee ayyuu karaa gubbaa arganii bakka weetii arganii ofiitti dhufanii gaafatanii ana rakkoo keessa naqina. Eenyu pirankii naa godhisin jedhi. Osoo sibiila weetiin si dhooftee yookaan asiidoo isin naqxee fuudhatti. Piraankiin akkanaan dalagama viidiyoo isaa ilaaltanii jirtan jedhee yaada. Said amma laal namni hundumaa ayyuu maraattuudha ayyuu maalidha jedhuuti. Ofiif isaa namni hoos tuttuqee hin dhiista ofirraa callista. Namatu kan rakkoodha. Ka yaasiin illee ammaati yaasiin illee wal lolchiste yaasiin maaliif akkas goote? Hedduu wanti nagette. Yaasiin hedduu karadhee jaarsummallee maanguddoo itti argee ture. Ilkaan cabee na jalallee kaasuu na jalaa dubbatu dide. Viidiyoo illee gadi dhiisin jedhee kadhataa ture. Waan hin taane gadhiifame. Yaasuu ilkaan irraa maankashkashaa buna ittiin akka yaaniin sibiilaan dhooftee ilkaan irraa cabsite ayyuu. Ani ilkaan cabsa jedhee yaadeeti miti. Garuu ni saalfatu jaartii abbaa manaa qabdu dhufee dhadhaa fi baalzinii qabatee dhufee sun sukkuma jedha. Sukkuma jedha. Sirriitu daabbaa sirriitti dhahee kafana baasitoo sukkumadhu naan jedha. Baafadhu kootu ciisisi sukkuma hin sukkumamta naan jedha. Baafadhu ciisi. Innaa maal jechuudha. Viidiyoo irraa mureeti malee viidiyoo irraa muree kan biraa dhiyeesse malee ani aaree asii ka'ee akkas jedhu baasi qullaa kee baasitoo sin sukkuma naan jedha. Eessa? Hudduu kee. Hudduu sukkuma jedhee? Ayyaasuu irraa ayyaasuu miskiidha. Kasa ani garuu afaan isaa cuubbise. Baafadhu ciisi hudduu sukkuma jedhee? Ani garuu afaan isaa cuubbise jedhee. Inni yoona viidiyoo dalagachuu yaade kasaareen gale ilkaan isaa wayii miskiidha. Bari ilkaan isaa jabaa ture. Ilkeen jajjabaa ture. Bala. Akka kamirraa cabe haraam wallahi. Turallee ilkaan isaa akkana alatti yaa'ee ture. Binjara waan akkanaa dhiisatu dubbii akkanaa dhiisatu. Maal qaba akkanatti dhabu gara keessaatti. Amma na jala dubbatu. Shakaan godhee gara keessaa seensise. Amma si kasa siisisuu deema. Amma jaartiyyuu na argata. Siisisuu deema maal godhama? Nanis siisu maaf na siisa maaliif dhufee viidiyoo na waraabe maaliif jaartii namaa bira dhufee si sukkuma naan jedhe. Anu na dhahee rakkoon qabu na akkasasu hoo barbaade nu haasisu. Mana kiyya dhufee mana koo galee viidiyoo sun argin na waraabee gadhiisee miti ganaanu nan kassasa. Ay carraa yaasuu ay carraa kee yaasuu. Maal qaba osoo ati viidiyoo waraabdu itti dhiiste maal qaba? Viidiyoo jettu osoo dhiise bareeda ture. Ammas badiin osoo kassasee iyyuu isatu mana namaa dhufe itti seenee bakka ani hin jirreetti dhadhaa qabatee dhufe jaartii namaatiin gacciisii hudduu sukkuma hudduurra tumee qabattoo nan bisa jedhee inni akka yaada isaatti waan viidiyoo dalagachuu barbaade garuu waan hin taane isa mudate yeroo viidiyoo dalagachuu adeemtan rakkoo namarra ga'u bal'isaati yaadaa deema. Anuu viidiyoo dalagu irraa rakkoon kun hundi naggee piraankii dalagee kunoo kana hunda naqee ilmaan tina dhabsiise. Inni immoo ilkaan isaa dhabe osoo ilmaan tiyya na bira sumayyaan qabatee baddeeni yaasuun ilkaan dhabe. Kan keessaa dhabaadhiis rabbi si baase osoo waan biraati si dhoftee jiraatte akkam taata. Kanaafuu har'a kanaaf hin dhufne asumaan badhaasan Dirreedoo har'a kee dhufee deemas naaf dhufee galatoomi. Dirreedoo dhingaddoon ala garreef deema barbaadee ture anis atantamaan as deebi'ee deema maatirraa kaboo jira jedheetiniin baadiyyaa keessaa naa baasee dhufe harar keessaa baastemas. Akkasii bareeda galatoomii jechuu barbaada asumaan isas na jajjabeessa yuutuubii qaba. Liinkii jala isiniif kaa'ee jira. Liinkii waan ayyuun isa goote liinkii jala isiniif kaa'aa sabskiraayib godhaaf chaanaala isaa. Isallee gara Dirreedoo gaggeessaa har'an galtamuun ta'edha.